jirra jirtu ilmaan Oromoo baga jiraattanii akkatti bayan malee akkatti gala Rabbii tokkichatu beeka jedhan. Gaafa manaa gadi baanu of jijjiirree maatii keenya jijjiirree akkuma nama kamiitu dalagannee nama qixxooyinaan manaa gadi baana. Garuu rakkoo fi musiibaa nu dura jirtu Rabbii tokkichatu beeka. Suuraa amma isin asirratti agartan kana ijoolletu karaa keessaatiin sheernarra godhee waan qalbii nama cabsu waan garaa nama nyaatu. Obboleessi keenya kun maqaan isaa Jihaad Abbaa Tamaam Jimmaa Aanaa Geeraati jedhanii akkuma nama kamiitu dalagachuudhaaf akkuma nama kamiitu jireenya ofii taaggaluudhaaf jecha baadiyyaa deemedhaan kan inni dalagu gaala jedhanii bakka dalagu kanatti keemaa keessa gala jedhan. Keemaa kana arabni naannoo san hin galtu arabni isarraa fagoo jirti jedhanii bakkeen gaala wajjin baadiyyaa keessa jira jedhan. Halkan akka tasaa ta'ee waan irraatti ka'een beekuuti ibiddi keemaa inni keessa jiru kana keessatti qabate istuwaanaan gaazaa yookaan amboo waan kan manneen gaazaa jechuudha itti dhooyee achi keessatti mucaa kana ajjeese naan jette ijoollee karaa keessaatiin sheernarra godhe namni mucaa kana beektan maqaa isaa suuraa naa ergaa jennaan suuraa isaa hin qabnu hin barbaanna naan jedhani. Kanaafuu ijoolleen teenya ijoolleen gara baadiyyaa keessa jirtan Rabbii jedhaa of eegaa keessatti bakka isin jirtan mannee isin keessatti yookaan keemaa keessayyuu taatu mana keessayyuu taatu gaazii itti fayyadamtan gara alaatti osoo ofirraa baaftanii gaariidha. Kanaaf Rabbiin rahmata haa godhu obboleessa keenya keessaan namni narratti sheer godhe ani garuu ija kiyyaanillee hin agarre Rabbiin rahmata haa godhuu fi ijoolleen teenya of eeggadhaa keessatti namni haaraa dhufaa jirtan kun waa itti fayyadame isaa kanan beekan baay'ee miidhamti ijoolleen wanti xiqqishuu ibiddi tuqee jennaani nasbee namaa baasa. Kanaaf Rabbiin isin haa eeguu sheer duutu godhaa wal biraan ga'a. Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Bakka jirtanitti Waaqayyoo siif faana haa ta'u obboloota koo. Akkuma viidiyoo amma dhageessan irratti argitanitti mucaa biyya kana keessa Saudi Arabiyaa keessa hojjeta. Badhee yookiin raasaa urufa baadiyyaa jechuudha. Baadiyyaa keessa hojjeta. Gaazii itti dhoo'ee ajjeese jedhan. Yaa jireenya biyya ormaa dhugaa waan ishiin ijoollee keenya hin goone hin jiru. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa gootuun qaba isiniin jecha isinis akka nagaa naa taatan immoo abdii gootuun qaba. Egaa akka obboloota koo warroonni chaanala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskiraaybii laayik sheerii gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa warra dhaabachaa jirtan immoo hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka na gaddisiise maaliif hin nyaannan tuni nama nyaatti jechuudha. Osoo hin nyaanna jennee baanu nu nyaatti gisee tokko tokko ijoollee keenya irratti godhamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu. Ay jireenya lafa tanaatis ay jireenya addunyaa tanaa ay jireenya biyya ormaa hedduu nama gaddisiisa. Akkuma viidiyoo dura agartanitti obboleessi keenya tokko biyya Saudi Arabiyaa keessatti iddoo isaa akkuma argartan kana ijoollee baadiyyaa dalagan jechuudha. Ijoollee baadiyyaa dalaganii akka carraa ta'ee gaazii itti dhoo'ee achumatti ajjeesee jechuudha. Adaraa keessan adaraa obboloota koo fiigaa warri gaaziidhaan illee sirriitti ijoolleen keessatti urufattis daladan ta'ee mana madaamii keessatti daladan ta'ee adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyo obboleessa keenya jannataan haa qananiisu isa boqate kana jechuudha. Hin boqate jedhee jira mucaan dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Maaliif nan nyaadha urufa gandaa keessatti urufa badhee kan waan takka hin jirre raasaa jechuudha. Ijoolleen beektanii urufa baadiyyaa Saawudii keessa namni wallaaltee hin jirtan baay'ee surrusi jedha. Baay'ee hedduu takka surrusi jedha jechuudha. Maaliif nama sodaachisa dhugaa Rabbii baay'ee si sodaachisa jechuudha. Raasaa badhee namni wanti tokkichi hin jiru jechuudha. Achitti osoo namnis qabeessu qaamsi ta'e nima dhuudha. Namni iyyuutus kasii mormantu hin jiru naannoo sana. Isa akkasii keessa jiraatu. Isa akkasii kana keessa qorra barahaa kana keessa jiraatanii isaaniyyuu nu haa dabartu jedhaniiti. Garuu osoo hin darbiniifoo lafa jala darbani. Yaa jireenya addunyaa tanaa. Takka olii takka gadi. Nuti waan nu hin goone hin qabdu keessattuu Itoophiyaa keenya waan hin goone hin qabdu. Jireenyi tun iyyummaan tunis wanta nu hin goone hin qabdu. Baay'ee tokko iyyummaan tun ijoollee keenya biyya ormaatti adda. Dhugaa Rabbii maaliif biyya ofiitti gaafa duutu biyya ofii fira keettuu si garagalchee si awwaala waan fe'illee yoo ta'e jechuudha. Kanaaf biyya ofii keessatti gaafa duutullee gammachuudha jechuudha. Biyya ofiitti du'uun gammachuudha. Garuu biyya ormaatti du'uun gadda guddaadha. Dhugaa Rabbii jechuudha. Maaliif gaafa biyya kee jirtu maatii kee si garagalchee fira kee si garagalchee si awwaallata. Biyyeen biyya keetii si nyaattu kan jedhan dhugaadha. Maaliif maatiin keetillee gadda lama gaddu har'a isaan sis arguu hin danda'anii sis bakka ormaatti si arguu hin danda'an eessatti isa arga nama mucaa kana eessatti arganii haatiif abbaan isaa hin jira jedhaniitu manuu eeggatu.
akkuma anaaf hasii haatiif abbaan keessi eegan isallee hin jira jedhanii isa eeggatu haadhaaf abbaan isaa obboleewwan isaa garuu har'a inni immoo addunyaarraa deemee jechuudha. Sababuma waan xiqqootiif addunyaarraa deemee jechuudha. Ayi jireenya tana gaafa maatii kee biratti duutu maal rakkoon isaa yoo dute gaafa dhalannu duunaa dhalachuun du'uudha. Garuu du'a biyya ormaa waaqayyoo nama alaku. Dhugaa obboloota koo waaqayyoon du'u mana biyya ormaa isin alaku dhugaa waaqayyoo. Bakka maaliif du'uun takka hin jirti. Takkittuma garuu du'uma biyya ormaa kanatu nama gaddisiisa. Maatii ofiitti illee gubaa ta'anii ofiif illee hin hojjetan jedhanii biyyaa baanii yoo dhabamanii nyaanna jedhanii yoo dhabamanii baay'ee nama gaddisiisa. Innaa obboleewwan koo adaraa wanti isinitti dhaammadhu ijoollee urfa jirtan ta'ee ijoollee mana madaamii jirtan ta'ee bakkuma fedheeyyuu haa jiraattaniif adaraa of eeggannoo godhadhaa. Adaraa of eeggannoo godhadhaa isin jedha dhiifama sa'aatii sunarratti iyyee adaraa keessan of eeggannoo godhaa bakkuma hundumattuu jechuudha. Bakka waaqayyo nu haa tiksu garuu waaqayyo biratti illee of eeggannoo isin barbaachisa. Dhugaa rabbii gaazii kana illee ijoollee keenya baay'ee gaggalaafatee jira jechuudha. Biyyoota garaagaraa irratti hedduudha kan gaggalaafate jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa wanta kanarraa sirriitti jabeessati of eegaa. Obboloota keessaniif sheerii godhaa akka irraa of eegaa. Ijoolleen badhee dagalganii kan gaasiidhaan hojjetan jira. Waan adda addaatiin kan hojjetan jira. Ibidduma sana wayyaa barre ibidda biyyi barre gaasiin badaadhaa barre takkitii sana hoosaan si ajjeesa jechuudha. Maaliif hafuura waan ta'eef. Naa kanaafuu adaraa keessan of eeggadhaa. Waaqayyoon sinaa eegu. Waaqayyo hunduma keenyayyuu nu haa eegu. Inni nagaa nu baase nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Dhugaa rabbii hedduutu akka na gaddisiisee ani nama biyya ormaatti du'u dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif akkuma isiniin jedhe ka du'a lama du'uudha biyya ormaatti du'u jechuudha. Maaliif maatiin keetti si dimee madadee gubataa osoo gogga'anii si eeganuu si dhabu jechuudha bara. Kan immoo si jummar hin dhageenyeyyuu meeqatu jira. Kan maatiin isaanii haga ammaa nuu gala jedhanii isaan boqotan meeqatu jira. Kan immoo maatiin isaanii du'uma isaa hin dhageenye. Akkasuma bilbiluma mucaa warra sanii yookiin nama sanii arganiituma mucaan kee du'e jedhanii namumti itti himne hin jirre. Mucaan keenya hin jira, mucayyoon keenya hin jira kan jedhu meeqatu jira maatiin keenya. Akkasuma goote kun jireenya biyya ormaa dukkana kan jedhan dhugumaa bara dukkanaa bara osoo ifa biyya kee keessatti ifaa bara biyyi kee siif ifa. Garuu biyyi ormaa siif dukkana jechuudha. Yooma wanuma caqalaqqisu kanneen yoo fooqiiwwan kanneen ilaallu eeyyin hin bareeda. Garuu daalattiis taatu gaariis taatu kan akka biyya keenyaa hin jiru jechuudha. Bakka maaliif hundumti isaayyuu biyya keetiin bareeda. Haadhaaf abbaa kee biratti bareeda. Wanni hunduyyuu gammachuunis gaddis duutis jireenyis wanni hunduu gaafa jirtu haadhaaf abbaa kee biratti biyya kee keessatti bareedaa jechuudha. Maaliif ilmi namaa guyyaa dhalatu du'a waan ta'eef. Bakka laphee nama cabsa dhugaa rabbii. Yaa rabbii obboleessa keenya waaqayyo jannataa si haa qananiisu. Wannuma jennu qabnu waanuma dubbannu wallaala. Ani waanuma dubbadhu wallaala dhugaa rabbii obboloota koo wanna isinii dhaamu of eeggannoo qofa of eeggadhaa. Nuti akka itti baanu beenna malee akka itti gallu hin beennu. Nyaannan tun immoo nama nyaatti. Waan baay'ee nu gooti waan baay'ee gochaa jirti ijoollee teenya. Kaan lubbuu isaanii dabarsitee kaan bifa isaaniitti qayyartee kaan umrii isaanii irraa fixxe. Wayyoo waan biyya ormaan dubban nagaa ta'aa fayyaa ta'aa hanga viidiyoo biraa yoo deemnutti waan an dubbadhu hin qabu. Jannataa si haa qananiisuudhaan. Yaa jireenya lafa tanaa.